Tole maal taatee dhufte? Dhukkubni kee maali? Maal dhukkubsatta? Naaf himi sin yaala. Yaa doktor dhibeen tiyya lakkaa'amteen dhumtu. Baay'ee dhukkubsadheera amma ka baasaa natti godhe na baasa halkan guyyaa uma deema mana fincaanii kana ima deddeebi'a baay'ee dhukkubsadheera doktor garaan na baasa beektaa baay'ee natti ulfaateera. Baasaa sitti godhe? Baasaa natti godhe bishaanuma na jala yaasaa doktor. Maalirraa si dhukkube? Duuba ka bishaan si jala yaasu. Maalittiin beeka doktor maalirraa akkana dhukkube ammaan tanaa dirqamaaniin taa'aa jira amma as keessatti rakkoo biraa odoon uumne dafii na baasi waan jiru natti himi yaala naaf kenni na baasi ammaa na rakkiseera. Haya amma sirritti si ilaaluudhaaf waan sadi naa kennuu qabda. Waan sadi masitti mukana qopheessi meeshaa siifin kennaa qopheessi naa fidi. Tokkoffaa sagaraa fincaan kee akkasuma akitaa yookaan tufaa ancufa kee furdaa isa as keessaa ba'uusan kanneen sadiin naa fidda jalqaba sagaraa fi fincaan fidii koottu. Doktor maal ta'uu keeti sagaraan hin jiru siin jechuu jira bar bishaan na jala yaasaa baasaan na qabee siin jechuu jira sagaraa akkamittiin fida yookaan saahinaa naa kenni saahinaa keessattiin bishaanuma san sii fidee dhufa kanaan ala sagaraan hin jiru sagaraa goggogduun qabuwanii siin jechuu jira bar. Ajajaa fi gorsa doktoraan fudhatu taanaan bahii deemi kana caala maaliin sii godha waan hin sii gochuu danda'u siifiin godha jedhee gaafa yaadu diddee deemi kalaas nagaatti. Haya nagaatti deeme. Eessa deemta? Mana yaalaa habashaatiin deema habashaan haawayyaa nagaatti deemeera. Bakka namni gaafa doktora ta'e akkuma fedhetti nama ajajaa jechuu. Amma ani kanneen isa bira deeme yaalamuufiin malee sagaraa kiyya laaqee isa biratti fiduufiin dhufe sanirraanuu sagaraan hin jirtu bishaan na jala yaasa jedhee itti meetiin jira waan jiru bachiise maal jechuu. Yaaboo maal manatti murteesse waan badaadhaa bara aboo baasaan tunis waa amee baantu waan ulfaattu. Amma ganda namichaa ga'ee natti fakkaate bu'eetiin miilaan deema. Yaaboo eessa deemuu jirta? Aboo meedhiis xiqqoo na dhukkuba beektaa saniifiin mana yaalaa deemaa jira namicha qorsaa habashaa hojjetu tokko naannoo keessan kana ni beektaa? Niin beeka maal taate maal si dhukkuba? Yaaboo garaan na baasa amee baanatti godhee siin jedha gaafa iidaa akka malee nyaata nyaadhee beektaa gaafa iidaa sangaa mana nama hundaarra deemeetiin nyaachuu ture. Nyaata nyaadhee gubbaarraan jimaa qamaatiin ture saniif beeytee amma akka malee na dhukkuba saniifin deemuu jira. Haya siif haa laaffisu nagaatti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Wa alaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatu. Maal si haa qarqaaru obboleessa kiyya? Na dhukkuba dhukkubsadheetiin dhufe doktor. Maaltu si dhukkuba maal dhukkubsatte? Garaa sana dhukkuba doktor baasaa natti godhe amee baanatti godhe baay'ee dhukkubsadheera mana yaalaa biraatis deemeen ture si wayya jedheetiin gama kee dhufe. Haya mana yaalaa biraatti maal siin jedhanii gara kiyya dhufte gara kiyya riifarii si barreessanii? Lakki riifarii naaf hin barreessine ajaja natti baay'isnaan gara kee dhufe ajaja baay'ee natti baay'ise sagaraa fidinaan jedhe akkasuma fincaan dhiigaa fi ancufa kee fidinaan jennaan ajaja isa dadhabeetiin gara kee dhufe ati furmaata akkanaa kennituu fi isaan ajaja namatti baay'isanii kan habashaa kana jedheetiin gara kee dhufe. Hayyee ammaaf qorsa fixee jira agganaa gammoojjii deemeetiin achi fida gammoojjii deemee achi fidee aduu keessatti gogsee tumee daakee bulleesseetiin si eega hanga guyyaa sanitti ni turtaa'uu dandeesse. Duuba furmaanni kiyya maali baay'ee na rakkisee jira. Hanga guyyaa dawaa si fiduutti nyaata dhaabuu qabda akka ogeessa tokkotti gorsi sii kennu kanuma. Hayyee nagaatti. Yaa aboo furmaanni kiyya maali doktora kaanii wal dhabee deeme inni kun immoo qorsan qabu naan jedhe furmaanni kiyya maali maal gochuun qaba? Doktoruma duraa san biratti deebi'uu qaba beektaa doktoruma duraa san isa naa wayyaa isaa furmaata naa kenna sagaraas waan hundaa ittiin kenna deemee isuma bira naa wayyaa. Ayi carraa kee jedhe abbaallata. Harkumaan rakkoo of naqee yaa aboo kana booda gochaa amma godhe kana tokkos hin godhu doktoruma duraa san naa wayyaa mana namaatis deemee kana booda guyyaa iidaatis nyaatas hin nyaadhu. Waanuma fedhe haa ta'u na miidhee jira rakkina guddaa keessa na galche amma isuma birattiin deebi'a furmaanni qabu sanii. Yaaboo akkamiin deebi'uu dandeesse? Doktor dhiifama guddaa niin balleesse suma naa wayyaa gorsa kee qeebaluun qabaa ture dhiifama amma na yaali. Hayyee daqiiqaa 30 na eegi bu'aa qorannoo keessiif hin baasa. Maal asii eegda obboleessa maal taate hospitaala maaltu si fide? Dhukkubsadheetiin dhufe amma bu'aa qorannoo kiyyaatiin eeguu jira waan qorannoo kiyyaa seenee jira amma garuu na yaalaa ture isan eeggachuu jira. Bu'aa qorannoo keetii ilaaleetiin jira mar'umaan akkasuma coggaarraan kee hundi si dhumatee jira carraan kee carraa du'uu qofa dura maaliif na dhiistee deemte akkuma amma argaa jirtu kunoo
carraa du'uuti coggaarraan kee hin jiru akkasuma garaachi jedhudha. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Maali boo siin nan murteessaa du'a? Lakki ani du'a sitti murteessu bu'aa qorannoo keetiitiin sitti argisiise ilaaluu dandeessa dhuftee akkuma arguu jirtu koompitara irratti kunoo meeshaalee ammayyaa maayiskirooskooppiidhaan ilaale bu'aa kee kunoo akkuma argaa jirtu kana. Innaa lillaahi innaa lillaahi innaa lillaahi. Amma furmaanni maali duuba furmaata naaf kaa'i? Amma furmaata maaltu jira qabeenya kee horoo kee kan qabdu maatii kee dhaalchisuudha gara mana keetii deemi qabeenya kan kee dhaalchisi nuzaazee yookiin dhaammannaa waan qabdu dhaammachuudha kanuma wani ani si himu wanni biraan jiru. Hasbi Allah wa ni'mal wakiil yaaboo rabbiin kiyya naaf gahaadha isa na uume na jiraachisu isa na jiraachisu isa na ajjeesu isa erga na ajjeese na kaasu isa na nyaachisu isa na obaasu isumattiin hirkadha atiis namichi qorsa habashaa kennuus hundi keessan nan tajaajiltanii rabbumatti nafa. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun nagaatti deeme sittiis namicha kaanittis hin deebu warma booda nagaatti. Alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiif galanni haa ga'u namni ni duutas jedhuus yoo rabbiin nama ajjeesin hin du'anii. Alhamdulillahi.